Ashamaa akkam jirtu jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalallii tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif yaa ta'ucha guyyaa har'aa seenaa isin barsiisuu danda'a jedheen qabadheen isiniif dhiyaadhe keessaa barreeffama obboleessi keenyi Wandimmaa Geenyuddeesaa toora feesbuukii isaa irratti mudannoo jireenyaa jaalalaa isaa keessatti isa quunnamee nuuf qoodee isiniif qabadheen dhiyaadheera. Tarii barreeffama kanaa yeroo dhaggeeffattan yaadni keessan gara amantaatti deemuu ni danda'a. Haa ta'uutii garuu ilaalchi amantaa keessa jiru agarsiisuuf otoo hin taane jireenya jaalalaa keessatti raajonni sobduu ta'an maal akka gochaa jiranii fi tarii isinillee jireenya keessan keessatti waan akkasii isin qunnamuu waan danda'uuf tarii immoo kanaan dura isin qunnamee danda'as jedhee waanan shakkee jiruuf anis waan akkasii namoonni mudatee hedduun akka jiran waanan beekuuf isiniif qabadheen dhiyaadheeraa. Hadaraa keessan ija amantaatiin akka isin na jalaan ilaalle jalqabaa isin akeekkachiisu nan barbaada. Isinis hanga xumuraatti yoo hordoftan akka isin irraa barattanii fi maqaa amantii dahoo godhachuutiin wanta ta'aa jiru akka hubattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Laayikii fi sheer gochuun na waliin turaa jechaa kallachumaan gara qophichaatti. Waggaa lamaan dura ani ishee fuudhuuf hin ilaalladhe erga irratti kadhadheen fedha Waaqayyoo laalee booda ishees gaafachuudhaan tole bareedduu koo maal jetta yaada koo irratti yeroon jedhu lakki ani ammaaf bareedduu kee miti hin beekamnes hin murtoofnes naan jette. Anis akka rifachuu tokko ta'een rakkoon qabu ani karaa kiyyaa waa'ee kee murteesseera ati anaaf qabeenya koo fi cinaacha kooti jedheen yeroon deebisuu fi ammayyuu hin geenye. Anis fedha Waaqayyoo akka ta'e si jaallachuu koo mirkaneeffachuun qaba yogguu isheen naan jettu anis ergasii yeroo kenneefiin isheenis anaan jaallattee jaalallee waliif taane. Kanuma keessatti raajiin tokko gara koo dhufuun akkana naan jedhe intalli diimtuun tokko maqasii qabattee dudduuba kee deemaa uffata adii ati uffatte sirraa ciccirti. Mucaan diimtuu kan akkas akkasii kun fakkeenyi ishee bifti ishee kana kan fakkaatu jedhee erga natti mee booda isheen siif hin taatu. Ati hinumaa biyya kanaatii fuudhuun qabdu biyya hindiitii deemtee fuudhuu qabda. Ijoolleen biyya kanaa waan siin taane dhiisii jedhee mul'ata natti moorra darbee na gorsuu jalqabe. Ittuma fufuunis guyyaa biraa dhufee amma immoo ifatti maqaa ishee kaasuun isheen nama akkasiiti yoo barbaadde gaafatte adda baafachuu dandeessa siin taatu dhiisi jedhee waa'ee ishee wanta gaarii hin taane natti himuun keessa koos na sodaachisuu jalqabe. Ani garuu ammayyuu mul'ata inni natti moorra darbee keessi kiyya ishee jaallata. Guyyaa tokkos dhimma inni naan jedhu kana hunduma isaa isheen gaafadhe. Yeroo kanatti hin dhiphatti jedheen baay'ee sodaadhee ture. Isheen garuu yogguun itti haasa'u kolfa duute. Maaltu akkasitti si kofalchiisaa jedhee yeroo isheen gaafadhu wanti jedhame kun hundi soba ta'uusaa fi namni ani raajiidha ofiin jedhee siitiif raaje kuni kana dura na gaafatee ani waanan dideeruuf anaaf si addaan baasuuf tooftaa uummatedha jechuunis natti himte. Akka nama siif yaadu gorsaa fi raajummaan sitti dhufe malee wanti inni siin jedhe kuni hundumtuu sobadha. Borus yommuu gaa'ela dhaabbannu hundumaa argitaa naan jette. Dabalataanis dubbiinsa shakkii waan si keessatti uumeef hamma sittiyyuu eegnu jettee humnaanis ogeessa fayyaa bira akka waliin deemnu na goote. Wanti hundis soba ta'uu fi kalaqa sammuusaa ta'uu anis nan mirkaneeffadhe. Ergasiis wanta ta'e hundumaa dhaqeensuu ta'etti hime. Yeroo ma'anitti haasa'uu jalqabu fuulli isaa naasuu fi sodaa guddaadhaan guutame. Anaa fi ishees wal biratti dubbisuun barbaanne. Dubbii fi karoorri isaa ashaaxirri silaa maqaa raajii fi gorsaatiin dhufe kun saaxilamuunsaa irratti baramnaan baay'ees ni qaana'e. Guyyaa sanarraa kaasees anas ishees fagootti nurraa baqachuu eegale. Turtii muraasa boodas anii fi jaalalleen kiyya wal fuunee gaa'elas dhaabbanne. Isa ogeessi fayyaa naan jedhe caalaa amma hunduma isaa ofii kiyyaan argeen guddaas gammadeera. Gaa'ela erga dhaabbannee ilma dhiiraa bareedaa hayyuu jedhamus dabalannee waggaa lammaffaa keenya kabajachuudhaaf jenna. Waa'ee jireenya keenyaa maxxansuu barbaanneefis otoo hin taane seenaan kun dhaloota baay'ee barsiisa. Dogongoraa fi hammina sobdootaas ni saaxila. Dargaggoota gaa'elatti deemaniif gorsaa fi galaa gaarii ta'a jennee waan amanneefidha jechuun obboleessi keenyi Wandimmaa Geenyuddeesaa barreeffama isaa nuuf qoodeera. Kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 barreeffama kanarraa akka isin barattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 seenaa obboloota keenya kanarraatii akka barattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Tarii miirri amantaa yoo isinitti dhagahame dhiifama isin gaafadha. Hundumti keenyi Waaqayyoon ni sodaannaa ni amannaa. Haa ta'uutii garuu amantaa garaagaraa waan hordofnuuf ilaalchi keenyi garaagara ta'uu waan na danda'uuf qophii kana akkasiin hordoftan kanan barbaade ija jaalalaa fi jireenyaa gara fuulduraa irratti hordofuu malee ija amantaatiin akka hin taane hedduun keessan akka na hubattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Waan hubattanii fi yaada keessan komentii jalatti illee naaf qoodaa jecha hagayoon
kanaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniif guddaa galatoomaa. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Warri kun! Hey! Warri kun! Warraan!